Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo nagaan hunda keessaniif haa ta'u isiniin jecha sagantaalee qophii keenya isin beeksisuun kan isin waliin turu ana Magartuu Zawudeeti. Wiixata 19 bara 2024 oduu waarii fi waarii keenya eegallee jirra. Ammas dudumaan gara oduutti isin dabarsa. Oduu kan isiniif qabatee dhufe waa'ee lakkii Magarsaa Dooriiti. Laayik, sabskiraayib, sheerii fi koomentii gochuun hanga xumuraatti qophii keenya waliin akkan waliin turtan kabajaan isin gaafanna. Galatoomii Magartuu hangaftoonni oduus kunooti. Yaa'ii Idilee Caffee Ja'affaa waggaa sadaffaa bara hojii Ja'affaa kan Oromiyaa magaalaa Adaamaa galma Abbaa Gadaa keessatti gaggeeffamaa jira. Nageenyi kaaba Shawaa xiyyeeffannaan akka barbaadu ibsame. Barreessaa beekamaa mootii biyyaa kitaaba haarawaa dubbistootaaf dhiyeesse. Raashiyaan meeshaa waraanaa farra saatalaayitee hojjechuun ishee sodaa addunyaa shororkeesse. Kan jedhanii fi kan biroo qabanneerraa nu hordofaa. Yaa'ii Idilee Caffee Ja'affaa waggaa sadaffaa bara hojii Ja'affaa kan Oromiyaa magaalaa Adaamaa galma Abbaa Gadaa keessatti gaggeeffamaa jira. Pireezidaantiin Oromiyaa kabajamoo Obbo Shimallis Abdiisaa dhaamsa caffichaaf dabarsan irratti amma booda hiree Oromoo fi Oromiyaatti diinni hin fayyadamu. Nageenya fi araara abaa'oo waboo waliin eegalameef yoo kiiloomeetira 100 deemuun nurraa eeggama ta'e kiiloomeetira 99 adeemnee waliigaltee uumuuf gama keenyaan qophiidha jedhaniiru. Akkasumas biirooleen hundumtuu torbeetti guyyaa 3 hojjaa duree roobii jimaata abbootii dhimmaa akka tajaajilamu murtaa'e. Hojjetaa kana hin goone biiroo saasaan simnee hojiirraa ariina jedhaniiru. Itti aanaa pireezidaantii Oromiyaa kabajamoo Obbo Awwaluu Abdii gama isaaniitiin akka ibsanitti ji'a keessa jiru kana keessatti qofa namoota 10,000 ta'an irratti tarkaanfii fudhatameera. Qarshii miliyoona 80 ol kan malaammaltummaan hojjettoota garaagaraan saamamee ture gara kaazinaa mootummaatti deebisneerraa jedhaniiru. Bifuma wal fakkaatuun gaaffii fi yaada miseensonni caffee kiyaasaniif hooggantoonni seektaroota garaagaraa dhimma ilaallatu deebii kennaniiru. Gaaffii tajaajila fayyaatiin wal qabatee ka'eef tajaajila fayyaa qulqulluu fi dhiyeenyaan kennuuf carraaqqii taasifamaa jiru kan dubbate hoogganaa biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Mangistuu Baqqalaati. Harkifannaa piroojeekta bishaan dhugaatii ilaalchisee gaaffii miseensa caffeetiin ka'aniif ammoo hooggantuu biiroo bishaanii fi enerjii Oromiyaa Injiinar Miliyoon Baqqalaa xiyyeeffannaan hojjetamaa jiraachuu dubbataniiru. Kun kanaan osoo jiruu kaaba Oromiyaatti hidhattoonni naannoo Amaaraa irraa gara Oromiyaa seenuun miidhaa garaagaraa dhaqqabsiisaa jiraachuun dhagahame. Jiraattota naannichaa irraa odeeffannoo ga'een akka mirkaneeffannetti hidhattoonni kunneen Oromiyaa seenuun namoota ajjeesuu fi qabeenya saamanii deebi'uu dalagaa guyyaa godhatanii waan jiraniif mootummaan naannoo Oromiyaaf xiyyeeffannoo gochuun uummata siivilii qabeenya isaanii fi daangaa Oromiyaa hidhattoota naannoo Amaaraa irraa dhufaniin shororkaa jiru akka ittisu dhaammataniiru. Darraa abbichuu fi nyaa akkasumas dagab dabalibaanos adaree ejersaa fi xiyyeeffannaan adda barbaadu jedhameera. Hidhattoonni kunneen imala mana masaraa Minilik abbaa keenyaa jedhu dhaadacha akka jiranii fi abjuu maraatummaatti akka socho'aa jiranis beekameera. Kun kanaan osoo jiruu aangawoonni naannoo Amaaraa garee faannoo ofiin jedhu waliin hidhata addaa waan qabaniif mootummaan aangawoota ammaan tana naannoo Amaaraa bulchaa jiran akka sakatta'ullee dhaammataniiru. Barreessaa beekamaa mootii biyyaa kitaaba haarawaa maxxansiisee dubbistootaaf dhiyeessuun isaa dhagahameera. Mata dureen kitaaba kanaa Yekkifaat Kifla Zaman kan jedhu yommuu ta'u amma duras barreessaa mootii biyyaa Oromiyaan Bafaraqaa ነፃነት በነፃ የለም የኦሮሞ ጥያቄ ከመጫቱ ለማ እስከ ቀሮ kan jedhamu fa'aa uummataaf dhiyeessee jaalala dinqisiifannaa guddaa argatee akka ture ni yaadatama. Oduu biyya alaatiin immoo Raashiyaan meeshaa waraanaa farra saatalaayitee hojjechuun ishee addunyaa shororkeessaa jira. Mr. Biden dhimma kana ilaalchisee Raashiyaa waliin hariiroo dippiloomaasiitiin wal dubbachuun akka eegalamu qajeelfama dabarsuun isaanii beekameera. Dubbi himaan mana masaraa Ameerikaa White House John Kirby akka miidiyaatti ibsetti Israel's National Security Threats jireenya Ameerikaaf dhimmi kun yaaddoo fi sodaa guddaa jedhee jira. Haa ta'u malee uummanni Ameerikaa yaaddoo hin qabu ammatti meeshaa ilma namaa lafarratti qaaman miidhuu otoo hin taane meeshaa hawaa keessatti dhuka'ee saatalaayitii keenya miidhuu danda'udha jedheera. Haayiduree Koree tikaa kan mana maree Ameerikaa Maayik Taarner gorsaa dhimma nageenyaa biyyoolessaa Ameerikaa Jaak Saliivaan waliin yaaddoo kan ilaalchisanii marii gaggeessaniiru. Mr. Taarner akka jedhanitti bulchiinsa biyyattii dhimma kana irratti of eeggannaan jabaatee hojjechuu qaba. Kuni fiilmii asoosamaa irratti hundaa'e waraana hawaa irraan akkan ibsu amma dura hojjetamee uummataaf dhiyaate Superman Secondii fi James Bondin kan hojjetame Golden Eye faa miti amma dhugumatti waraanni addunyaa guddichi kan itti aanu hawaa keessatti ta'uunsaa beekamuu qaba jedhaniiru. Dhimma kanarratti barreessituu kitaabaa fi tika Pentagon duraanii kan turte Harry Bingan BBC'tti akka dubbatanitti ammoo waayita waraanni Yuukireen fi Raashiyaa kun adeemaa ture mara keessatti isaaniif hin taane malee warri Raashiyaa saatalaayitiin Ameerikaa akka hojii deeggarsaa Yuukireeniif hin kennine yaalii hin geggeessine hin qaban. Garuu humna isaanii mara xuruurfatanii saatalaayitiin Ameerikaa akka hojii hin hojjenne gochuu hin dandeenye jetteetti. Miidiyaaleen akka The New York Times, ABC fi CBS akka uummata Ameerikaa gabaasaa jiranitti
Raashiyaan ammaan tana sa'a barbaadetti saatalaayitii Ameerikaa hawaa keessatti niwukileeraan haleeluuf ga'umsa ishee dandeessisiisu irra geessee jirti. Ekspertoonni hawaa amma dura Raashiyaa fi Chaayinaan hawaa keessa sadarkaa Yuunaayitid Isteetsi hojii dhorkuu irra ga'uuf yaalii gochaa akka jiran akeekkachiisaa turaniiru. Kun hunduu kan ta'e waa'ee ammaa tana biyyoonni miseensota naatoo ta'an biyya Jarman Muunik keessatti dhimma nageenyaa irratti mari'achaa jiranii ture. Miseensa Riippaabilikii kan ta'an And Ogles ammoo akka jedhanitti dhimmi saatalaayitii Ameerikaa rukutuu danda'u tun akka laayyootti kan ilaalamtuu miti. Jiruu fi jireenya Ameerikaa marti saatalaayitii waliin kan wal qabatee waraanni Ameerikaa biyya addunyaa irratti bobba'ee jiru marti kan lolaafis ta'e of ittisuuf fayyadamu saatalaayitiidha. Saatalaayitii haleeluudhaan dandeenya rakkoon Ameerikaa bakka kanatti dhaabbata kan jedhamu miti dhuma hin qabaatu. Meeshaalee Ameerikaan qabdu marti kan dhukaafamuu danda'u saatalaayitii kanaan qajeelfamte xiyyeeffannoo isaa rukutuu danda'a. Jireenyi uummata keenyaa siivilii illee saatalaayitii waliin wal qabatee jira. Namoota hedduu bakka garaagaraa irraa hojiirra jiraniif nyaanni kan dhaqqabaa jiru saatalaayitiidhaan deeggarameeti. Maallaqni kan asii fi achi daddarbaa jiru saatalaayitiin deeggarameeti. Walumaa galatti Ameerikaa qofallee osoo hin taane walqunnamtiin hawaasa addunyaa marti saatalaayitii irratti hirkata. Haa ta'u iyyuu malee har'aan tana biyyoonni sadi Ameerikaa, Raashiyaa fi Chaayinaa saatalaayitii biyyoota kamiyyuu hawaa keessaa fageenya kiiloomeetira 1967 Outer Space Treaty waliif mallatteessan irratti biyyi kamiyyuu meeshaan niwukileeraa kan qabattee yookaan misaa'ila saatalaayitii miidhuu danda'u kamiyyuu gara orbiitii itti akka hin ergine waliif galee ture. Raashaan ammaan tana waliigaltee kana diigee meeshaa misaa'ilaa kan niwukileeraa of keessatti qabatee gara hawaatti ergita saatalaayitii hawaa keessaa rukutuuf qophii ishee xumuruu kan agarsiisu ragaan ifa ta'eera. Kun isa addunyaa mara shororkeessaa jira. Kuni kanaan osoo jiru morkataan hoogganaa paartii siyaasaa biyya Raashiyaa Aleeks Naavaaliin mana hidhaa keessatti ajjeefamuun isaa dhagahameera. Waggaa sadii dura pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden yoo Aleeks Naavaaliin mana hidhaa keessa osoo jiru ajjeefame Raashiyaa keessatti balaatu bu'a jechuun isaanii ni yaadatama. Kana gubbaatti magaalaa Yuukireen abdiif kan deebitee waraana Raashiyaatiin kan qabamte torbanuma kana keessa ta'uun ni yaadatama. Oduu keenya har'aaf qabanne dhiyaanne hanganumaa ulfaataa deemna.